Akka Oromoon tokko deeggarsa dabarte akkasitti beeku. Saba Oromooti Oromiyaa tana namni itti ilmi isaa wareegamin namni itti obboleessi jalaan du'in hin jiru yoo dhugaa rabbiidhaati. Dirreenis tanumaa nutis kanu. Isii tana maal? Waa irratti rasaasan ijoollee duraan dha'u maal? Maaliifi ani gaafa dura haalaan hin jibba mootummaa obbodiyoodhaan fedha. Maafan hin fedhe. Isinin filuun jaan dirreebe amma botas faayini beekan wal beena sirri hinfilu obbodiyoon diinan fila maali beeku ranjen isin filu ol deemtanii digree filtanii sabni Oromoo yoo aangoo argatanii qomaa taa'ii jaan wayni hin filleef wanitti wareegamneef Oromoon aangoorra dhaquu qabdiin aangoorra dheeyiteerra namni barate warreen beekumsa qaban warri dhiiga quuqama ilmaan Oromoo bilisa baafna jee be'arra waan qabne tana gadindiif rujanii dhufanii muummicha ministeeraa wajjin hiriiran hayyoonni duraan qabsoodhaan jecha bahan sun dhugaan argamtee gadindiif rujanii warreen kanaan ala hootaa galaa jamee ama mukaa hin galu jee an saba Oromootiif behenjuu garaaf beena fakkaata akka ilaalcha kiyyatti. Warreen isaan dura hayyoota warreen sadarkaa barnootaatiif bakka gurguddoo jiran galaniiti mootummaa wajjin aangoo qooddatan. Jarada paartiin mormituudhaa ta'u Oromoo qofaa galee waliin adibee. Piroofeesar Biraanuu Naggaa afaaniin galle. Aangoo darganneen qoodamneefi ministeera barnootaa irra hin jiru. Teenya maaliif Araarsoo Biqilaa afaaniin galle. Jowaar Mahaammad afaaniin galle. Aangoo irra hin jirani. Isaan gaaratti afaan kun dhuguma saba Oromooti quuqamanii bosona jiranii hangaafii ko. Namni saba Oromootiin quuqame. Aramana ilmu haadhiyye isaatii wallaggaa gubataa gujiidhaa gubata aboo aangoon qoodini gubaatiin tun uummata Oromoo irraa dhaabbatu sabni naan qabsaa'eef saba kana aangoollee nuuni rabini nuti nagayaan gallee jiraanna aboo uummataa qabsaa'eef san eefa karaa kuni nuti Oromoodhaa qabasaraa jiru Oromoodhaa waliigal wanni uummanni keenya dhumuuf hin jirtu qawwee irraa dhaabbatuun qabdu jedhan maaliif gubata sabni Oromoodhaa? Ani mootummaa badhaadhinaa akkanatti beekuudhaan tuffan. Oromiyaa keessatti ganaa rasaasni dhuga'u ilmi hiyyeessaa isaa haati hiyyeessaa gochuu jeelammaa magarsaa gisee aburri. Wanti sun ilaa ammaa dhuga. Tigree hanga funyaanii hidhate guyyaa torbaan tokko gaddeebisee bultiri jedhu. Jawwis ni cabsee gaddeebise. Oromiyaa keessatti lolli qawwee hin ta'uu muummichi ministeeraa duraan lamam asirratti geessuun kita sirriititti waan afurachiisa. Hin taane sossobu jira. Ichi dammoo muummichi ministeeraa guyyaa tokko waraana Itoophiyaa irraan haftu. Beekaati hilaniiti sabni keessatti dhukaase ta'u saba Oromooti maaliif dhiini dhangala'aa jechuufi hilaniiti malee ta'isin naannawaan nama dhooytee mana gubdee nama godaasiftu kuni. Kuni saba Oromootitu keessa jira. Oromoo irra dhalatanii miti sabni Oromoo shanii keessa ni jira jee fudhadhuun. Dhuguma rabbiitti. Sabni Oromoo yoo jiraate hogguu haati isaa dhawam hogguu abbaan isaa dhawam hogguu obboleessi isaa dhawam aboo hin dhahin jechuun maa dadhabamtee itti fufiin manni waliin dhaabbatee gubata. Maaliif akkana ta'a? Oromoodha jechuunis sabni Oromoo isaanii wajjin qabsaa'u jira jee sammuu xiyyeetu nan fudhatu dhuguma rabbiitti. Saniifuu arrallee barullee muummichi ministeeraa carraa bane. Isaan sanirraa ijaa qabaatee eenyuufaa warra galchee aangootti kanaaf obbolummaa qabu hunda waliin obbolu namni Oromoo ku qabe galaa innaan galan gallaan namni fannifame jira jedhan namoo aangoorra jira aangoo kophaa ta'e isaa barbaadantu na dhibe ishiin tun ammallee ani Oromoodha jiru isinirraa hin gabaabsaa galatoomaadha wanni ammaan booda haasoo hin jirtu nuti Oromoo waan qabne qabanne nu harkaa baati inuman eegina.